giddugala tokkotti walitti dhufuun akka jiraatu taasisee tokkummaa isaas eeggachaa tureera. Odaalee shanan Oromoon itti wal qoqqoodee wal bulchaatiin hin ture. Durattuyyuu otoo manni Oromoodhaa kun bal'atee hanga kana fagaatee lafa bal'aa kanarra qubatee fagaateetiin uummata bal'aa kanan ta'ini sirni gadaadhaatiin bakka tokkotti bulaatiin hin ture yeroo dheeraa keessatti jechuudha. Booddeerra akka sirna bulchiinsaa turutti seera waraabbatee odaa shan jalatti wal qoqqoodee sirni isaa qoodee itti wal bulchaa ture. Haa ta'uutii wal dhageettii wal geettii qabaachaatiin ture jechuudha. Akkaataa kanatti wal bulchullee wal geettii qabaachaatiin ture, hirmaannaa qabaachaatiin ture. Kan luba hin qabne lubbuu hin qabu jedhama. Maal jechuudha? Namni Oromoo ta'e tokko Oromummaan isaa kan beekamu sirna gadaa keessatti miseensummaa luba qabaachuu isaatii jechuudha. Sabni Oromoo uummata gurraacha hundee kuush ta'uusaa wal qabatee biyyoota Afrikaa bahaa hanga kaabaatti hiddisaa faca'ee akka jiru seenaan qorannoo arkeeolojii fi himiimsa afaanii maanguddootaa ragaa baha. Jireenya isaa keessatti Oromoon baroota garaagaraa yeroo dabarsuu akkuma hundee dhala namaa kamuu hiddisaa biyyoota hedduu keessa faca'ee akka jiru dhugaadha. Yeroo hojii kanaaf gara Arsiitti mallees maanguddoonni argaa dhageettii Oromoo Arsii kan ta'an obbo Amiinoo Eda'oo kanuma dhugaa nuuf bahanii. Jaarraa sirna gadaa hojjetan keessa rakkinni guddaan irra ga'e uummanni yoo san faca'anii gara olloota dhiyoo jiran keessatti faffaca'aniitiin argaman olloota akka Keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa kan fakkaatan Sumaalee, biyya Gibsi, Suudanii kanneen keessa faffaca'anii argamanii jiran. Akka ragaatitti ka ta'u amma fakkeenya Keeniyaa keessa ilmaan Orma jedhan jiran. Orma bariisuu yookaan bariisuulleen jedhanii maqaa isaa. Kan biraa ammoo Hariiroo, Daakiroo kan jedhan Taanzaaniyaa keessa hin jiru. Isaan walollaa waan jiraataniif iddoo lamaanuu jiraatuu hin danda'anii isaanillee ilmaan Oromoo akka ta'an. Oromoon akkuma baay'achaa deemuun dhaddachaalee yookaan ardaalee jilaa hedduu horachaa tumaalee seeras baay'ifachaa dhufe. Gadaan amala mataa isaatiin seerota ikkee jahan yookaan heerota bu'uuraan alatti wantoonni baay'een haala yeroo irratti hundaa'uudhaan itti dabalamuu yookaan irraa hir'ifamu. Gosoonni Oromoo gurguddoon odaa isaanii fi dhaddachaalee isaanii irratti seera tumuu fi barsiisuun tokkummaa isaanii eeggachaa turanii. Oromoon Arsiis akkuma Oromoo biraa odaa fi dhaddacha hedduu irratti sirnoota isaa gaggeeffachaa tureera. Dhaddachoota 20 kan of jalaa qabu odaan roobaa giddugala seenaa fi sirnaa Oromoo Arsii fi Oromoo Maraati. Maanguddoonni Oromoo Arsiis akkas jedhu. Ilmaan Arsii nama sadii sikkoo mandoo manna jedhanii dhaddacha 20 qaba. Odaa roobaa Arsii sadiin sikkoo mandoo mannaa kana dhaddacha odaa roobattu bulchaa. Odaa roobaa jala dhaddacha 20 waabee gama 11 gamana dhaddacha 9tu jira. Salga waabee gamana laga waabee gamana hoogganaan dhaddacha Qixiibeeti. Dhaddacha Qixiibee abbaan isaa Hocaalee Bullaal anama gadaa Birmajiiti. Birmajii yoo sanii isa tokko Birmajii yoo san as jala taa'ee lallabu sirna Birmajiitiin luba Birmajiiti yoo taraan isaa dhuftee lallabu horra kenna. Dhaddachoota 20 jennee waamnu kanneen keessaa fakkeenyumaaf gama waabee gama amma godina Baalee fi Baalee bahaa kan jennu kanneenitti madda walaabuu, Sarar, Baarree, Diriir, Midhaadduu, Bareedduu, Kurkurruu, Roobe, Daayyuu, Dumaalii fi Dalloo Garambii dhaddachoonni jedhan waabee gamatti warra bulchaatiin hin turanii jechuudha. Isaan jalallee caaseffamatu jira yaa of jalaa qabanii baay'ima of jalaa qabanii akkaataa saniin ijaaramaniitiin hin bulaatiin hin turan jechuudha. Gaman ammoo waabee gamana yoo dhufne Arsii keessa kan bulchaatiin ture dhaddachoonni 9tu jiru jechuudha. Dhaddachoota 20 keessaa 11 waabee gamaa kan bulchaatiin hin ture yoo ta'u salgan immoo waabee gamana bulchaatiin hin turan. Kanneen keessaayis gaa dhaddacha Qixiibee yookaan immoo dhaddacha heeraaf seeraa jedhameetiin waamama.
asuma aanaa heexosaa amma iddoo jirru magaalaa Asallaa kanarraa fageenya kiiloomeetira 25 kan hin caalle irratti kan argamudha. Naannoo aanaa loodee heexosaa keessatti iddoon addaa argamu isaati. Har'allee dhaddachi sun inuma jira jechuudha, lubbuudhaan inuma jira. Bakki isaa ijji badus iddoon ijaan badduu jedhama mitiire. Dhaddachumti mataa isaa kan Miyoosan jalatti Oromoon taa'ee gaaddisa taa'ee heera isaa kan waraabbate ittiin walii bulchaa ture, ittiin lallabaa ture, biyya ittiin bulchaa ture ammallee ni jira jechuudha dhaddacha Kitiibee jalatti. Oromoon Arsii dhaddachoota 20 qaba. Dhaddachoonni 20 kunniin odaa roobaa jalatti bulu. Baay'ina uummata isaaniin akkaataa wal simuu fi haala jireenya isaanii irratti hundaa'uudhaan dhaddachoota kana tolfatanii. Dhaddachoota 20 keessaa 11 Waabee Gamatti, 9 immoo Waabee Gamanatti argamu. Dhaddachoonni 9 Waabee Gamanatti argaman dhaddacha Qitiibee, aanaa Loodee Heexosaa, dhaddacha Kakuu Amantii, aanaa Ammeenyaa, dhaddacha Muraa Murtii Malxoo, aanaa Suudee, dhaddacha Nagaa fi Araaraa, Malkaa Ejersaa, aanaa Shanankooluu, dhaddacha Gammachuu fi Qananii, aanaa Martii, dhaddacha aanaa Annanii, Tulluu Caancoo, aanaa Siree, dhaddacha Banaa Bantii, Seemmaa Gadabii, aanaa Asaasaa, dhaddacha Yaa'ii Lallabaa Giraaramoo Kofalee, dhaddacha Guutaa Goodaa yookaan Caffee Rookichaa Shaashamanneetti kan argamanidha. Dhaddachaaleen kunniin dhaddachaalee Oromoo Arsii Waabee Gamanatti argamanidha. Isaan keessaa dhaddachi Qitiibee isa hangafaa lafa oliffataati. Waajirri kun 9tu jira. 9 kun akka himaan himutti 4 gamana jira, gara bitaa kana jira, 5 gamana jira. Akkanarra ol dhaddachi jira. Ka qeerroon qeerrichi ka jala sirbu, ka jalatti gagarmaaman lafa garmaamattu jira. Dirree kanaa gad kun asirra gad lafa garmaamattu jira. Ka qeerrichi irratti gagarmaamu, ka irratti laallibata baanii ka garmaamantu jira. Ka seera irratti barsiisantu jira. Ka dubartiilleen akkuma dhiirri seera barsiisu ga'een dubartii maali ka jedhuuf ga'ee isillee haati gadaa maal hojjetuu qabdi. Gadaa yoo seera hambaa baas, yoo seera mure, yoo seera tume bira teet. Seerri kun ka dubartii miidhiyoota hin dachaafata. Fakkeenya gaafa duraa soofamara marraa jedhan murtii lallabee dhaddacha dalloo dumaale biyya Baalee keessatti dhaddacha dalloo jalatti soofamara muramte, gagaloo diinaa muramte, olgaloo hambaa muramte, biddi kabbaa fuudhee muramte, ilmi kabbaa umee muramte, dhiiraasaa 100 muramte, beeraasaa 50 muramte. Dubartiin mana qabdu mana dhiira galti muramte, qeerricha awwaalan qabu muramte, haftittiin awwaalan qabdu muramte, harreen foonaan qabdu foonaa horii galti muramte jedhe yoo murtii lallabu zaaraa waafaa maaliif jettee gaafate. Maalii jennaan maaliif anallee isaa 100 muri ammaa mana dhaba ka dhiirri mana argatuu qaba jettee dachaafatte. Dachaafannaa murtii kana fooyyessaa jedhanii muramte dubartiin mana qabdu utubaa oliin dhabdu muramte, qeerricha awwaalan qabu haqiiqaan dhabu muramte. Dhiiraasaa 100 beeraasaa 50 yoo muran gumaan dubartii namni dubartii mirgaa ajjeesu hin jiru. Dubartiin lanni kana nama maraati. Dubartii waa 4 nama aanti. Nama deetti haadha nama hin fuudhanniiti. Nama hojii dhalatan obboleetti namaati. In uumanii ilmoo namaati waa 4 nama aanti. Namni si ajjeesu hin jiru. Dhalchaan immoo waliin qixxoofnu jedhee. Nuti ilmaan Oromoo kun kaleessuma Oromoon kun uummata seera qabu, uummata seeraan bule, uummata ammoo biyya ofiit irratti abbaa ta'ee biyya abbaa ofiit irratti safana dheeraa bulchaatiin ture. Haa ta'u malee seera qabanii aadaa qabanii aadaan sikkoo mandoo amma dhaddachi kun dhaddacha Qitiibee jedhama. Waabee Gamana dhaddacha 9tu jira. Dhaddacha 9 keessaa dhaddachi gamaa gamana jiru 4 as jalatti seera adda addaa walgahii adda addaa igibaanyillee waggaa dabarfatan as jalatti walgahanii asitti deeman. Dhaddacha Qitiibee wanti jedhaniif qixxee maraati jedhaniiti. Dhaddacha immoo as jalatti itti qixxeewwanni tokko yoggaa wal dhabanillee dhaddachi tokko amma waayyuutti itti faradde igibaanyoodhas dhufa dhaddacha kana. Dhaddachi 8 kanaaf abbaadha dhaddachi kun. Nuti amma seenaa keenya waggaa kaafneetiin hin jennu nuti ilmaan Oromooti. Oromoo jechuun maal jechuu abbaan hore. Ani amma maqaan kiyya Kusaa Deettii jedhama. Ani ka Deettiiti, Deettiin ka Galatooti.
galatu ka abiyyu ka jorroon ka jaaree ka bariisoo ka tuqaan ka jirru ka buyyu ka dafar ka useeti use ka soodicho ka heexosaate xofni ka wachaati wacha ka wagidda ka itayya ka wacaale ka sikkisaan ka arsiin ka ambato ka daayo ka suphee ka siiru ka xabbo ka tuutiin ka gannaale ka daangichi ka dhummuugan ka barreentuun ka Oromooti. Akkanatti Oromoodha fiixaan kennallee Oromoo tokko jenna. Laga Booruuti as, laga Qalaxaati as, lafa seeraati. Guutuun Arsii godaanee yoo seera bulu asitti bulee ji'a 5-6 taa'ee seera ol barsiisa. Dura lafa gaaraa ta'a. Fakkeenya akka gaara Cilaaloo. Gaarri Cilaaloo gaara Murtiiti. Gaara seera hambaa irra ol barsiisa. Maaliif gaara irra ol barsiisan? Bal'inna sabaa, bal'inna lafaa, guddinna sabaa gaara irra taa'ee ilaalfatee arga. Akka gaara Honqooloo bal'inna sabaa, guddinna lafaa, bal'inna lafaa achirra taa'ee ol barsiisa. Akka gaara Go'aa yookaan gaara Shee Balqaasimi achirra taa'ee seera ol barsiisa. Seera hambaa Baaleen keessa akka Tulluu Diimtuu lafa bal'inna lafaa, bal'inni guddinna sabaa gaara irra taa'ee ol barsiisa. Daangaa lafa ofii odaan roobattiif odaa nabe daariin laga Hawaash. Laga Hawaashiyaas sirni buluun ka odaa roobatti. Asitti immoo waabee gamanaa Hawaashiyaas dhaddacha qixii beekanatti bulcha. Dhaddachi kuuwwan fakkeenya dhaddachi Arbaa Guuguu sirna Qananii Gammachuu dhaddacha Arbaa Guuguutti tuman. Sirna Aanaa Aannanii dhaddacha Tulluu Caancootti tumtura. Sirna Muraa Murtii dhaddacha qixii beetti tuman. Sirna Koolee Galtoota dhaddacha Malkaa Ejersaatti tuman. Tartiiba qaba. Sirna lafa akkaataa itti qoodan dhaddacha Seemmaa Gadab. Sirna dubartii akkaataa itti ol kabajan isa muran. Sirna ittiin bulmaata guutuu cuunfee muree geessee daarii godhee gaafa goodu dhaddacha Kashaashamannee dhaddacha Mata Hidhaa jedhanis. Achitti tuman. Dhaddachoota kana maratti tumanii seera ol barsiisee hoggaa 8 baallii olii dabarsa. Seerri Oromoo seera Aanes, seera Muraat, seera Murtii. Kanaman tun, kanaman quun, ka seera hambaan cabsin, ka seerri isaa seera uumee kana hambi nu harkaa cabsee seerri nu harkaa baddee uuman nu harkaa baddee jira. Sirni Gadaa caaseffama mataasaa qaba. Akkaataa umriin akka qoodee mirgaa fi dirqama laatu sirna bulchiinsaa keessattis akkaataatti caaseffatu qaba. Ardaalee irraa kaasee hanga Odaatti ijaaruudhaan sirna isaa diriirsa. Sirni diriiru asii gad osoo hin taane cadeda cimaadhaan asii ol ijaarama. Kun yaada maanguddoota Oromoo Arsiiti. Akkaataan inni ittiin deemaatiin ture kuni hirmaachisummaan isaa baay'ee ol kahaa kan qaama hundumaa ilma Oromoo ta'ee dhalatee dachii tanarratti lafa gahe hundumayyuu kan hirmaachisaatiin ture ta'uu isaa wantoonni namatti argisiisan hedduudha. Kana keessatti gaa caaseffame ijaarrateet kan bulaatiin ture Odaa Roobaa jalatti. Odaan Roobaa iddoon argama isaa gaa aanaa Baalee keessa amma Baalee Bahaa tahee jira. Baalee Bahaa Ginniir keessatti kan argamudha. Iddoo addaa Dinniq iddoo jedhamutti qarqara laga Dinniq jedhamutti argama iddoon teessuma isaa jechuudha. Odaa kana jalatti caaseffama hedduutu ijaarameetiin ittiin wal bulchaa ture jechuudha. Gadaa dheeraadhaaf kana keessatti qaroominni Oromoodhaa hangam akka guddaa ta'e hangam akka olaanaa ture wantoonni namatti argisiisan baay'ee hedduudha. Fakkeenyumaaf Odaa Roobaa jalatti dhaddachoonni 20 qoodamanii achi jalatti wal bulchaatiin ture jechuudha. Odaan sadarkaa caaffee irra jennee waamu kanatti yookaan fudhatamu ta'e dhaddachoonni achi isa jalatti bulchaatiin ture. Dhaddachaa gaditti illee yaa'atu jira. Yaa'a gaditti illee baay'imatu jira yookaan immoo akka afaan ammaatitti ganda jennee kan waamnu kanatti hanga sadarkaa sanitti qoqqooddatee sirna ittiin wal bulchaatiin ture qabaa jechuudha Oromoon. Araddaa, baay'ima, yaa'ii, dhaddacha, odaa jedha. Odaa gadaan baallii fiixeen gadaa jala taa'ee lallaba. Dhaddachi akka godinaatitti ka bulchu. Odaan caffee ta'u dhaddachi akka godinaatitti. Yaa'iin akka aanaatitti amma aanaa jedhan kana yaa'ii jedhama yoo san. Baay'imni akka maayibaasaatitti. Araddaa jechuun ganda akka amma ganda jedhan kan araddaa jedhan. Caaseffamni dakaaka'ee waajjira kana 5 gadaan baallii as jala taa'ee
seera itti olii galee azala seera ambaatuma seera baasee raawwate odaa roobaa fidanii achi lallaban. Waa beekama dhaddacha odaa biraan geenne hoogganaan dhaddacha roobati. Inni ka magaalaa roobee irra dhaabata. Dhaddacha roobaa achi jira. Dhaddacha akka godina kanaatti dhaddacha qixxiibee. Dhaddacha qixxiibee jechuun bakka qixxee ta'anii murtii hambaa itti lallabanii Oromoon gaafa murtii lallabattu murtii 8,892 tumtee hangafni odaa roobati. Odaa roobaa jalaa odaa mormor ka Gujii Booranni jalatti bultu murtii 1,300 qoodanii odaa nabeetii sadaffaa murtii 1,300 qoodanii odaa bultumillee murtii 1,300 qoodanii Kaarar arfan qal'oo jalattu bulu odaa nabee fincaan tuulama sadiini jalattu odaa maccaa ka jedhamu yookaan odaa hullee odaa bisil ilmaan maccaa ka jalattu bulu murtii 1,300 sanillee qoodanii odaa roobaa jalat murtii 3,692 hafe murtii san dhaddacha kana jalatti barsiisan. Oromoon waggoota hedduu duratti gaafa odaa roobaatti seera tumuuf wal ga'u uumansaa eenyu akka ta'e walii ibsuun eegale. Seerota hayyootaan tumuudhaan duratti eenyutu nu uume, kan nu uume kun immoo maal hojjetaa fi kanneen biroo kaasuun wal qorachuu eegalanii. Kanaafis deebii sirrii erga argatanii booddee uumaa hundaaf seera tumuu eegalanii. Seera Oromoo keessatti hunduu dhugaa qabaa, hunduu gumaa qabaa. Obbo Kuusaa Deettii maanguddoo argaa dhageettii Oromoo Arsiiti. Gaafa madda walaabutitti wal ga'e gaafii hedduu wal gaafate. Maal wal gaafate? Seera tumannaa, seera nuutumaa, seera jiruu, seera jireenyaa dheetiniin hayyoota of keessaa filan. Maarree seera tumannaa, seera nuutumaa waliin jedhan. Gaafii qabna seera tumatuun duratti dha. Maali gaafiin? Ardii maaltu uume? Samii maaltu uume? Lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyii iddoo ardii samii jiru kana maaltu uume jedhanii wal gaafatan. Waaqaa jedhan. Waanni kun eessa jira? Ardii jira moo samii jira? Hin rafamoo hin dhagaa. Baay'inni waa kanaatu akkamiidhaan wal gaafatan. Rabbi lamaami, rabbi namaami, waaqa uumaati, waaqa uumamaati. Rabbi tokkochaa jedhan. Rabbi tokkochaa maaree rabbiin uume kana maal goona hin kadhan akkamitti aduun dhiitee warri baagachiifnu yaa rabbi nagaan nu oolchitee nagaan nu bulcheen lafti yoo bariite ganama immoo wal faakaa yaa rabbi nagaan nu oolchitee nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchii jenna akkanatti kadhanna waaqa kadhanna Oromoon kaleessuma amantaan isaatu addumatti waaqa kadhata uummata waaqa kadhatu achi bira taranniitiin hin jedhanii seera tumutti kaa'atan seera nuutumaa kaa jedhan maarree seera tumuun dura waan wayyu lafti wayyu haati wayyu abbaa wayyu soddaa wayyu soddaatii wayyu jaarsi wayyu jaalli wayyu biyyi wayyu seerri wayyu jedhan wayyoomatuman achi bira eega taraniitiin hin jedhan aadaa amma Oromoon itti bulu kana hin tumatanii fakkeenyaaf jedhan niitiin kabbaa fuudhee ilmi kabbaa uumee bultiin kabbaa horee dhugaan kabbaa qoree haftichi niitii qeerrichaa qeerrichi dhiirsa haftichaadha mucaan tokko dhalatee guddatee waggaa fuudha ga'e mucaatiin takka dhalatee guddatee horma geeti aadaa Oromootitti jaarsatti heerumtu mucaa hiriyaa ofiitti heerumtu mucaa hiriyaa isaa santu fuudha. Achi birallee waggaa taraniitiin jedhan niitiin kabbaa fuudhee wanti jedhaniif namni biraan tuqu isillee na biraa biraan dhattu isillee innis na biraa biraan dhaqu niitiin kabbaa fuudhee ilmi kabbaa uume niitiin kan dhiirsa heerumteeti achi seera akkanaatti tume kana tumaniitiin yoggaadhaan tumanii yoggaa jedhan amma namni nama ajjeese maal haa ta'u namni nama ajjeese sa'a gaafaa 100 akka kafalu namni immoo yakka biraa hojjetes akka yakkaati ilkaan cabse ka gurra mure ka wannatu hundaa seera tume Oromoon lafaa qabu fakkeenyaaf jedhan namni tokko jedha yoo gaara akka cilaaloo kana gaara gurguddaa akka cilaaloo akka yondoo shaayii yondoo kana yoo ibiddatti gadhiisee gube maal haa ta'u jedhee wal gaafate Oromoon jennaan namichi gaara gube sa'a gaafaa 91 haa kafalu maaliif jennaan gaarri bosona qaba bosonni hurrii harkisa hurriin rooba harkifti roobni onnoo harkisaa mukaa wanti eegamuuf munni kennamu tuqamuu hin qabu bosonni tuqamuu hin qabu bosonni gubatuu hin qabu bosonni qilleensi harkisa qilleensi hurrii harkifti hurriin duumessa harkisa duumessi rooba harkisa biyya munni hin jirre qilleensi hin jirre biyya qilleensi hin jirre hurriin hin jirre biyya hurriin hin jirre duumessi hin jirre biyya duumessi hin jirre roobni hin jirre biyya roobni hin jirre lanni hin jirre biyya lanni hin jirre namni hin jiru jedhan kanaafi sa'a gaafaa 99 qaxxaaniif kanaaf akka bosonni hin muramne bosonni hin eegama aadaa Oromoo keessatti jabeen namni kuni akka Oromiyaatitti dachii ufiisan Oromoon gaafa qaadhimateetiin hin jedhe gamanaan illee bishaan gurraachaan gara Shaashamanneetiin bishaan gurraachaan qaadhimanii Sumaalee hojillee bosona Sumaalee laga qajeelaa jedhuun qaadhimatanii xiribbaa godhanii deebanii abbaa yoo jillee Amaaraa wajji kan laallatanii laga kan sitti hin ce'u laga kanatti hin ce'in iskaanillee tulluu kan sitti achiin tulluu natti hin bajjee dachii ufii kan laallatee Oromoon korma itti qalatee itti eebbifatee
eegasii xirbaa itti dhaawatee dachii ufiit irratti Oromoon ufiin uf bulchaa ture. Jaarraa waggaa 1908 ol seera gadaatiin uf bulchaatiin hin ture. Erga tumaan seeraa raawwatee booddee seerri akka Oromoo hundaatti tumame hunduu fudhatee gosa gosa isaattiin gala. Ardaalee jiraa fi dhaddachoota hunda biratti gadi bu'uun hawaasa bal'aa bira gaha. Oromoon Arsiis seera akka Odaa Roobaatti akka Oromoo hundaatti lallabame fudhatee dhaddachoota isaattiin galuudhaan hawaasa isaa barsiisa. Akkasitti seerri Odaatti lallabame hawaasa mara bira gahuudhaan seera hambaa ta'a. Dhaddachoota kanneen jalatti heera ittiin wal bulchuu Odaa Roobaatirraa waraabbatee gaafa galu achi jalatti caasaa isaa ijaarratee caasaa isaatiin itti wal bulchaatiin ture jechuudha. Caasaa isaa keessatti heeronni tumamanii lallabamanii ta'an keewwataan ta'antu jira. Kan heera namaaf tumametu jira, kan sa'aaf tumametu jira, kan malkaaf tumametu jira, kan bosonaatiif heerota tumamanitu jira. Kallattii isaatiin martiniyyuu kan tumamanii akkaataa ta'an sun dhaddachoota kana jalatti lallabamanii ittiin barsiifamanii jechuudha. Hawaasa naannoo isaanii jiran kana ittiin barsiifatanii yaa'iiwwan dhaddachoota kanneen irraa yaa'iin isaan jala jiran heera kan achirraa waraabbatanii qe'ee ofii ittiin bulchanii jechuudha. Akkaataa kanaan Oromoon Sikkoo Mandoollee kan ittiin wal bulchaa ture jechuudha. Yeroo sirni gadaadhaa harkaan ciisinitti yaa'a isaa dhaddacha isaas irratti galee Odaa Roobaat irratti maaltu ture, maaltu lallabame, maaltu haarawaa jedhanii achirraa waan dhaddachatti galee dhaddacharraa immoo waraabbatanii gara qe'eetti ittiin galanii jechuudha. Jiruuf jireenya waliigalaa keessatti hawaasni kun nagaan jiraachuu akka danda'u, tasgabbiidhaan jiraachuu akka danda'u ijaarumsa adda addaa kaawwateetiin kan qabu jechuudha. Saddeeta isaa keessatti. Amma Odaan Roobaa dhaddacha 20 qaba. Odaan Bultum immoo dhaddacha 31 qaba. Odaan Nabee 28 qaba. Odaan immoo mormorii Booranaaf Gujii bulchu dhaddacha 29 qaba. Odaan Bisil immoo dhaddacha 39 qaba. Dhaddacha 148 qaba akka Oromiyaatitti. Achi keessaa kunniin dhaddacha tokko. Dhaddachi kun amma dhaddacha seeraa heeraa dhaddacha seera hunda jalatti eeggatanii seera jalatti bulchanii seera hunda jalatti murtii godhan. Oromoon seera qaba. Kan arda fakkeenyaaf higgi jira yoo jennu kalillee higgi san caalu jira. Fakkeenyaaf aadaa keenya Oromoo keessatti namni tokko yoo yakka hojjete yakkaan hin gaafata. Yakkaan hin adabama. Namni tokko mucayyoo takka jalaa jaartii takka jalaa dhagaa isiin itti daakkattu yoo cabse. Isiin dhaddacha dhattee yoo himattu maal jetti? Maal jetteetiin himatti? Dhagaa gala daakaa kiyya kana faa ba'eef kana faa ba'ellee maatii koo kana bulcheenaa jedhi jettiin. Abbaan dhaddachaa hin gaafata. Maa jalaa cabsitee ofiina dhoorgattee isin jennaan akkana godheedhaan. Amma namichi eega dhagaa cabsite dhagaan kun Oromiyaan Oromoon buluu itti bulu waan ta'eef maal ta'uu qabdi? Korma qaltee daadhii natteet ummata akka abbootii gadaa waamtee irraa fixamti. Namni tokko aadaa Oromoo keessatti korma namaa yoo ajjeese. Abbaan kormaa dhaddacha dhaqee himatu maal jedha? Borataa bareedaa qoonqa bareedaa kajabbilee asheetaa borataa adda faaraa wayyuu eegee handaaraa 8 dhalchee 80 jiraan haa jedhi jedhaan. Amataan akkasitti kafalchiisan. Macarashaa Oromoon seera tumee fixeeti bineensi lama wajji mana galtii maal goona? Bineensi lama maaltu wajji galagala? Sareen wajji mana galtii, bishurreen wajji mana galtii maal goonaadhaan? Maal reegan wajji mana galtii isillee seera tumna rabbiin nu marreedha. Seera tumaniif namichi tokko saree namaa yoo ajjeese abbaan saree dhaddacha dhaqee yoo himatu maal jedhee himata? Eeddicha kiyya qeerricha kiyya kana aduutuu malee natti hin dunne ka funyaan natti hin bunne daawoo alatti na baasee naa jedhi jedhaan. Hin gaafata abbaan dhaddachaa maa ajjeefteedhaan karaa lufuu na dhoorge malkaafuu na dhoorge kanaaf ajjeeseedhaan. Narraa hidhadhu jettaan malee yoo sirraa hidhatu seeratti matta malee ajjeesuun qabdu. Jibicha ilkaan lammacha godhe 5 kafalee hoolaa dullattii takka qalee cicciree saree gandarra deemee nyaachisa. Sareelleen gosa ofii gumaa nyaatte jechaadha. Haqa eegurra. Bashurree yoo ajjeese haati bashurree dhaddacha dhattee yoo himatu. Riiqattuu mogolee tiyyaa hirkattuu akka ilmoo tiyyaa hedduu faaya mana kiyyaa faaya bineensi na nyaachise naa jedhi jettiin. Waamani gaafatamaa ajjeefte. Dukkuu qoota irraa na fitte killee goora irraa na fitte jajii haata irraa na fitte kanaaf ajjeese jettiin. Yoo isin jettu maal jedhaan abbaan dhaddachaa narraa hidhadhu jettaan malee hidhachuu diddu seeratti matti malee ajjeesuun qabdu. Waan Oromoon muree hin kafale maal kafalaaf eleellan 8 haadha bashurree sanii kafalee wandabbee takka isii bitee bashurree gandarra deemee waamee olii qabee isillee nyaachisee obaasa. Bashurreelleen gosa ofii gumaa nyaatte jechuudha. Oromoon muree seera macarrashaa hagana deemee bineensallee muree seerallee muree karaarlee muree waa hunda muree bira ture Oromoon. Namichi tokko karaa yoo cufe abbaan naannoo sanii bulchaan naannoo sanii yoggaa dhaddacha dhaqee himatu maa jedhu dukki isaa ribuu hambaa kabayaa galaa ka iyyaa himanaa ka fuudhaa heerumaa karaa natti cufe naa jedheenaan.
namichi karaa cufee argameetiin hin jedhe karaa san banee korma qalee daadhii naqee gadaa shanan waameet araarfateetiin hin jedhe. Oromoo keessattis namni tokko yoo yakka fedhe hojjate wanni isa dhiisan hin jiru. Oromoon Arsii waabee gamanaa dhaddacha qixxiibeetti sirna sarraa eeggamu hundaa erga raawwatee booda baallii waliif dabarsuuf gara aanoleetti mala. Sirna gadaa Oromoo Arsii keessatti iddoon baallii gadaa itti wal harkaa fuudhaan aanolee jedhamuudhaan kan beekaman 12,000 oltu jira. Sababni isaas dhaddachatti baallii wal harkaa hin fuudhanii. Baalliin safuu qabdii wayyooma barbaaddi. Iddoon dhaddachaa lafa murtii fi lafa seeraati. Oromoon Arsii dhaddachatti labsii labsee erga seera tumee booda wal harkaa fuudhiinsa baalliif immoo aanolee deema. Aanoleen dhaqanii fi odaa azalatti dhaddacha kana jalatti kayakkaa itti adaban, ka murtii itti kennan, ka seera ba'ee raawwachiisan, ka seerri itti lallabamee murtiin itti raawwatamtu, ka murtiin itti kennamtu. Sirna bulchiinsa baalliin immoo wayyooma qabdi. Ta gufuun bira hin jirre, ta malkaasan adabbiin bira hin jirre, ka nama ittiin adamne. Asii itti olii galee aanolee jechuun aanessa lafa aanessaa Oromoon achitti baallii olii kenna sirna aanessa. Sirni ittiin bulmaata Oromoo akka Oromoon jedhutti seerri heera keessaa seera madda, seera keessaa murtii madda, murtii keessaa hogii madda, hogii keessaa hujan madda. Heerri Oromoo heera gu'eessa, heera aanessa, ka ganna ta'ee roobu, ka bona ta'ee caamu. Kadhaltii ta'ee ilmatan seera aanes hoggaa 8-8 baallii olii dabarsa. Kuni lafa tarree itti galanii raaba itti sirban dhaddacha sirbaat lafa seerri itti baratamu. Aanolee lafa baallii qofa itti olii kennan. Kan luban qabne lubbuun qabu jedha Oromoon Arsii. Seeronni odaatti tumamanii dhaddachoota Arsii 20tti lallabaman kunniin hojiirra oolmaa qabu. Hayyoonnii fi abbootiin gadaa yeroo garagaraatti walitti dhufuun haala jireenyaa fi biyyi keessa jirtu wal hubatu. Isaan keessaa kormi wal argii waggaa 4 taasifamu isa tokko. Waggaa 8 illee olii dhufu, waggaa 4 illee olii dhufu. Gadaa baallii dabarsee yoo raaba sirbee gadaan tun dhuftee waggaa 4 korma wal argii jedhan, korma wal argii qala. Korma wal argii qalee seera barsiisa ka itti dhufu. Yeroo hojiidhuma kanaaf gara aanaa Heexosaa dhaddacha qixxiibee dhaqnetti maanguddoo tokko arginee isaan waliin turtii taasisneera. Hara yeroo sana Oromoon Arsii dhaddacha kanatti dhufuun ta'ee isaan raawwatan ijaan akka argan nutti himani. Maanguddoon kun obbo Kaliil Ahmed jedhamu. Har'a dullumni irree isaanii qabus waan yeroo ijoollummaa isaanii argan tokko tokko yaadatu. Torban taa'anii mana ijaarratanii waaqa kadhatanii seera hunda dubbatanii taarika hunda akkuma mangistii ammaa kana waa hunda dubbatanii Oromoon abbaa godhatee